Deessite kun barnootaa fi balaa tasaa dandamachiisuu irratti hojjeta. Namoonni bebbeekamoon Ameerikaa kanneen akka Justin Timberlake, Donatella Versus fi kanneen biroos weerara vaayirasii koronaa to'achuuf deeggarsa maallaqaa kennaniiru. Meeshaan isin jalaa badee barbaaddanii dhabdanii nama hedduus shakkitanii cubbuu dubbattanii dhumarratti abdii kuttanii dhiiftanii beektu. Meeshaan akkasitti cubbuu isin dubbise bakkuma hin eegamneen argame hoo beekaa? Kullachanuu ta'uu ni danda'a jaa odeeffannoon dhiyoo kan argame tokko. Tarii wanti ni ta'a ja'amee amanuuf nama rakkisu wanta akka Ameerikaatti ta'e kana. Innis meeshaan ganna 63 dura bade argamuudha. Boorsaan harkaa bara 1965 bulchiinsa magaalaa Ohio mana barumsaa tokko keessatti bade ganna 63 booda gidaara manaa fi sanduuqa gidduutti argamee jira. Manni barumsichaa qorannoo gabaabaa booda boorsicha kan barattuu isaa duraanii Paantiruunfal ta'uu bira gahee jira. Kan nama gaddisiisu Ruunfoolaan osoo boorsaa ishee bara ijoollummaa ishee jalaa bade hin argatiin akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2013tti du'aan addunyaa kanarraa boqotte. Manni barumsichaa ijoollee isii barbaaduudhaan boorsaa haadha isaanii geessee fi Ruunfoolaan bara sana filaa fi meekaappii garagaraa ragaa miseensummaa mana kitaabaa waldaa sochii dargaggootaa fi waldaa fannoo diimaa boorsaa keessatti qabattee turte. Karoora ispoortii saantima 26 fi suuraa bara durii hedduus boorsicha keessatti argamaniiru. Ruunfoolaan bara 1960tti mana barumsa sadarkaa lammaffaa xumurtee barsiistuu ta'uunsis dalagaa turte. Ajaa'ib! Barsiistuun herreegaa Diyaara Bu'aasoo Guuyee waan haaraa tokko jalqabde. Yaadni haaraan kun kan dhufeef osoo qormaata gaaffilee herreega aljebiraa barattootaaf sororsituu ture. Daa'imummaa isheerraa kaastee hawwii diizaayinara ta'uu kan qabdu Guuyeen maaliif gaaffilee herreegaa suuraadhaan taa'uu danda'an uffata irratti hin maxxansu jettee yaadde. Akkuma yaadde biraandii uffata haaraa Diyaara Bluu jedhamu jalqabde. Kana booda biraandiin ishee yaada herreegaa Geometric Transformation fi Quadratic Transformation jedhaman uffata irratti maxxansee baasuu eegale. Guuyeen hojiin koo guutumatti herreega hojii kalaqaaf oolchuu irratti xiyyeeffata jechuun CNN'tti himte. Ogeettii herreegaa kalaqaan barsiiftu jedheen ofitti boona. Guyyaa guutuu herreega hojjechaa yookaan barsiisaa oola. Bu'uur yookaan DNA'n kalaqa koos isuma kanaa jetti. Yeroo ammaa Guyyeen bakka herreega itti barsiistu Ameerikaa fi bakka uffanni ishee itti oomishamu Senegaal gidduu deddeebi'aa jiraatti. Takka lama jennee sagantaa fayyaarra geenyeerra. Fayyaan faaya akkuma jaame jittuu kana waa'ee fayyaa gisee kaasanii dhibee koronaa sammuu namaa keessa dhufu. Fayyaan keenya irratti xiyyeeffatu damma. Dammi faayidaa maalii qaba fayyaa keenyaaf? Sagantaa fayyaa keenyaa wajjin yeroo gaarii. Golden honey, one of nature's finest desserts. Sagantaa fayyaa keenyaa har'aatiin faayidaawwan dammaa kurnan tokko isinitti hordofa. Faayidaa dammaa keessaa inni tokko gogaa qaama keenyaa laaffisuudha. Damma zayita ijaarsaa, qarafaa fi loomii walitti makuun dibachuun gogaa qaama keenyaa laaffisa. Finniisa yookiin aknee nurraa balleessa. Dammi bakka finniisni baheetti dibachuun daqiiqa 30 uwwisanii tursuun aknee nurraa balleessa. Dammi ulfaatina qaama keenyaa hir'isuufis nu gargaara. Dammi keemikaala nyaata bulleessuu proobaayotiik of keessaa qaba. Keemikaalli kunis sooratnee dafee bulleessuun kuufama barbaachisu hambisuun nu gargaara. Boo mataa cimaa dhugaatii booda yookiin hangover yaaluuf nu gargaara. Dammi of keessaa keemikaala fructose jedhamu waan qabuuf keemikaalli kunis boo mataa cimaa yookiin hangover jedhamu balleessuuf nu fayyada. Qufaa yaaluuf dammi fal'aana 2 daqiiqaa 30 ciisichaan dura fudhachuun qufaa ofirraa balleessuuf nu fayyada. Kana qofaas miti. Dammi dhukkuba qoonqoo yookiin soortoraatti yaaluufis ni fayyada. Dammaa fi cuunfaa loomii walitti makuun dhuguun dhukkuba qoonqoo ofirraa salphisuu yookiin yaaluun ni danda'a. Tiishuu haaromsuu yookiin dammaqsuu sanitaayizer. Tiishuun qaama keenyaa dafee akka guddatuuf akkasumas kan du'es dafee akka bakka bu'uuf dammi nu gargaara. Dammi madaa qaamaa gubannaa yookiin burn akkasumas godaanni sanyii balleessa yookiin ni fayyisa. Ciniinsa ilbiisaa yookiin insect bite. Yeroo ilbiisni nama ciniintu mallattoo diimachuu yookiin horbobba'uu mul'achuu danda'a. Dammi bakka ilbiisni nu ciniinte mallattoo irratti mul'ate dibuun qaamni lola yookiin react godhe akka fayyuu taasisa. Dammi akka kondiishinariitti fayyada. Dammi akka dabbasaan keenyaa goggogee fangasii yookiin foroforiin hin miidhamne gochuu danda'a. Buqqee mataas
ni laaffisa. Damma fal'aana lama shaampoo waliin makuun rifeensa keenya dhiqachuun faayidaa eerame kana nuuf argamsiisa. Dammi akka mi'eessituutti ni fayyada. Soorata qopheessinu keessatti damma naquun mi'eessituu caalu ta'uu nu tajaajila. Faayidaan dammaa inni guddaan soorataaf ooluun ho'ina qaamaa nuuf laata. Damma akka lipstick itti dibachuun hidhii gogee laaffisuu danda'a. Dammi seeliin kaansara akka hin babal'anne fayyada. Dammi keemooteraappii kaansarii harmaaf fayyadamnu caala nu fayyaduu danda'a. Egaa daawwattoota keenya damma qulqulluu sirnaan fayyadamuun faayidaawwan armaan olii eeramanii fi kanneen biroo irraa argachuuf isin gargaara. Itti fayyadamaa. Sagantaan keenya irraa habarannu irra waan baay'ee akka isin barsiisuu fi itti gammaddan shakkii takka iyyuu hin qabnu. Seenaa nama addunyaa tanaaf waan bareedaa gumaache tokko irratti xiyyeeffata. Eenyu akka ta'e, maal akka hojjete, bu'aa maalii akka lafa kaa'ee dabre sagantichumarraa baradhaa. When you do business, don't worry about competition. There's nowhere in this world there's no competition. You have to get used to it. You cannot stop globalization. The world is getting so small. If you cannot stop it, improve it. Dureessota gurguddoo addunyaan keenya qabdu keessaa isa tokko bara ijoollummaa fi dargaggummaa isaatti seenaan isaa kan kufaatiin guutame ture. Jaak Ma namni kufaatii abdii kutachiisaa keessa bahee dureessa addunyaa ta'e kun muuxannoo jireenyaa akkam keessa darbe irraa waa hubattuuti nu hordofaa. Maatii harka qalleeyyii irraa dhalate. Maatiin isaanii nama 6 yoo ta'an galiin isaanii kan $7 qofa ture. Waggaatti foon handaaqqoo guyyaa tokko qofa nyaannaa jedha gaafa seenaa ofii himatu. Hundeessaan kaampaanii daldala intarneetii beekamaa Alibaba Jaak Ma. Jaak Ma nama carra qabeessa hin turre. Carraan hojii inni yaale hundi milkaa'uu fi dide. Poolisii ta'uuf dorgomeera. Hin taane. Nyaata qopheessuu dorgomeera. Hin taane. Hoteela keessa keessummeessuu dorgomee ture. Hin milkoofne. Booda kufaatitti bare. Yoo namootan dhiibamu tuffadhee irra darbuun dandeettii cimaa duree sana taasisee jedha. Haala akkasii keessa darbuun cimina addaa gaafataa jedhu hayyoonni. Hojiin Jaak Ma turistoota biyya isaanii daawwachuu dhufanitti dhiyaatee daawwachiisuu ture. Kanaanis bu'aan argadhe guddaan afaan Ingilizii barachuudha jedha. Carraa afaan Ingilizii barachuu argatetti fayyadamee mana barumsaa afaan Ingilizii banee barsiisuu eegale. Bara 1995 Jaak Ma carraa gara Ameerikaa imaluu argate. Achittis yeroo jalqabaatiif koompitara harkaan tuqee ilaale. Akkamitti odeeffannoo koompitara irraa akka ilaalan yoo baru odeeffannoo waa'ee Chaayinaa barbaade. Odeeffannoon dhimma Chaayinaa koompitara irra hin jiru. Yeroo kana yaadni dhufeef osoo odeeffannoo kaampaanii Chaayinaa intarneetii irra godhee addunyaa biraa wal qunnamsiise bu'aa gaarii irraa argadha jedhee yaade. Haala san keessa darbee teeknooloojii wal baree kaampaanii isaa jalqabaa Chaayinaa Peej jedhamu hundeesse. Hubannoon dhimma daldala intarneetii irratti uummataa fi qondaaltonni qaban gadi aanaa ta'uu irraa kan ka'e yeroo hojii kana jalqabu Jaak Ma qeeqatutti baay'ata ture. Inni garuu abbaan fedhe si qeeqaa oolu yaadichatti yoo amante jabeessi itti fufi fooyyessi. Achi booda namoonni si amanuu eegaluu jedha. Dhaabbileen daldalaa gurguddoon 30 ta'an deeggarsa inni gaafate didanii turan. Waan bu'aan argamsiifnetti maallaqa keenya hin baafnu jechuun. Haala kana keessatti abbaan qabeenyaa baankii Maasiyooshii jedhamu maallaqa liqeesseef. Maallaqa kana argannaan maamiltootaa fi namoota daldala xixiqqaa qaban akkaataa isaan waliin ta'uun intarneetaan daldaluu danda'an barsiise. Jaak Ma addunyaa kanarratti jijjiirama kan fidan warra gurguddaa osoo hin taane warra xixiqqaadhaa jedhee amana. Kanaafuu kaayyoo fi milkeessuuf dhaabbilee daldalaa xixiqqaa waliin hojjechuu filate. Ittiinis milkaa'e jedha. Jaak Ma wantoonni 3 walitti makamuu qaban jedha. Aangoo, maallaqaa fi kabajaan. Barsiisni isaas akkas jedha. Yoo aangoo qabaatte namoota biroo ittiin aangessi. Yoo maallaqa qabaatte ittiin hojjedhu.
yookaan namoota hin jijjiiri malee kiisatti baattee hin deemin. Yoo kabajaa qabaatte namoota hin kabaju yookaan kabachiisi. Kanaan ala taanaan rakkoo keessa jirtaa jedha. Kaampaanii isaa keessa harka caalaa dargaggootaa fi dubartootatu hojjeta. Icciitiin milkaa'ina koo dubartoota hojjechiisuu kootii jedhama. Dargaggoonni immoo dhaloota intarneetii warra hegeriin addunyaa isaan harka jiru jedhee tamana. Dargaggeessi maatii harka qalleessa keessaa bahee barumsanis ta'e carraa hojiin milkaa'ina dhabee rakkachaa bahee fi qormaata jireenyaa hangana hin jedhamne keessa darbe Jaakmaan har'a dureessa addunyaa keessaa isa tokko. Qabeenyi isaa waliigalatti bara 2019 doolaara biiliyoona 38.2 ta'a. Maqaan isaa addunyaa guututti akka fakkeenya gaariitti ka'a. Innis seenaa dabarsa addunyaa naanna'ee himuun dargaggootatti haamilee hora. Isinis waa irraa barattaniittuu jennee amanna. Horaa bulaa. Don't worry. Any mistake is an income, is a wonderful revenue for you. Amma dabareen kan box officeeti. Box office keenya keessaas waan hedduu akka hubattaniif fudhattan abdii guutuu qabna. Sadarkaa gurgurtaa tikeettii yookiin box office kan torbee bitootessa 13 hanga 19 2020 akka lakkoofsa Awurooppaa sa'aa isin geenyurra geenyeera. Galii gurgurtaa tikeettiidhaan sadarkaa box office torbee kanaan fiilmiin sadarkaa 5ffaa qabatee fiilmii Zahanti yoo ta'u fiilmii kana keessatti namoonni 12 kaayyoodhaaf bakka ta'etti guramanus isaan garuu maaliif eenyuun akkamittii fi kaayyoo maaliif akka ta'e hin beekan. Baasiin fiilmii kanaa doolaara miiliyoona 14 yoo ta'u galiin fiilmii kanaa torbee darbee keessatti doolaara miiliyoona 5.8 ture. Daayirektarri fiilmii kanaa Kireeg Zoobel yoo ta'u qopheessaan yookiin piroodiisarri fiilmii kanaa Jaasan Bilaamii fi Daaman Liindolf turan. Universal Pictures fiilmii kana yoo raabsu fiilmiin kun daawwattootaaf kan gadhiifame bitootessa 13 2020 ture. Sadarkaa afuraffaa qabatee kan darbe fiilmii The Invisible Man yoo ta'u fiilmiin kun torbee kanaan dura ture keessatti sadarkaa lammaffaa qabatee ture. Seenessi fiilmiin kun irratti xiyyeeffatu dubartiin Siiseliyaa jedhamtu abbaa warraa ishee duraanii ishee hacuucaa ture of ajjeesuun qabeenya isaa isheef dhiisee darbe. Isheen garuu duuti isaa kun daboof keessaa qaba malee hin duune jechuun shakkuun namni hin mul'anne akka ishee adamsaa jiru mirkaneeffachuuf carraaquu ishee agarsiisa. Baasiin fiilmii kanaa doolaara miiliyoona 7 yoo ta'u galiin fiilmii kanaa torbee kana keessatti doolaara miiliyoona 6.4 ture. Daayirektarri fiilmii kanaa fi barreessaan fiilmichaa Lee Waaneel yoo ta'u qopheessaan yookiin piroodiisarri fiilmii kanaa Jaasan Bilaam ture. Universal Pictures fiilmii kana raabseera. Where are you? Show yourself! Surprise. Let me help you. You can't help me. Surprise. Egaa daawwattoota keenya torbee darbee kana keessatti fiilmiin sadarkaa sadaffaarra ture. Fiilmii I Still Believe yoo ta'u moggaasni fiilmii kana sirba I Still Believe jedhu fiilmii kana keessa jirurraa moggaafame. Fiilmiin kun seenaa dhugaa jaalalarraa baratamu akka ta'es ni dubbatama. Fiilmii kana keessatti weellisaa beekamaan tokko kaadhimaa isaa waliin jaalalaan jiraachaa wayita jiru keessatti kaadhimaan isaas kaansarii gadaameessaa yookiin ovaariyaan kaansara akka qabdu qorannoo mirkanaa'us weellisaan kun ammas nan amana I Still Believe jechuun jaalala isaaf jabina ta'uu agarsiisa. Fiilmiin kun daqiiqaa 115 kan dheeratu yoo ta'u baasiin fiilmii kanaas doolaara miiliyoona 12 ta'aa jedhama. Galiin isaa torbee kanaa doolaara miiliyoona 9.8 ol yoo ta'u kan lakkifame bitootessa 7 2020 akka lakkoofsa Awurooppaa ture. Daayirektarri fiilmii kanaa Erwin Brothers yoo ta'an qopheessaan yookiin piroodiisariin fiilmii kanaa Kevin Downesii fi John Gunn turan. Fiilmii kana kan raabses Lionsgate ture. I just know that. Even when I don't see. I want you to know that whatever this is, and wherever it takes us, that I'm with you. Every step, every moment, I'm with you. I'm in. I'm so in. The only place I can go is into your arms. I will love you, cherish you, every moment of every day.
I'll be the love of your life and your biggest fan. I still believe in your holy word. What if this was my destiny? Stop. You were the strong one, not me. All I have are questions. What am I supposed to do with that? I still believe. I still believe. I keep thinking, I still believe. if one person's life is changed by what I go through, I still believe. it will all be worth it. I still believe. Fiilmiin sadarkaa lamaffaarra jiru Van Diesel kan irratti hirmaate fiilmii jagnummaan keessatti calaqqisu sadarkaa gurgurtaa tikeettiitiinis lammaffaa kan qabatee ture fiilmii Bilaarshot yoo ta'u fiilmiin kun namni tokko galaanarra erga du'een booda dhaabbanni isaa nama kana humna ajaa'ibsiisaa lubbuu itti horee itti fayyadamuuf tattaafatu agarsiisa. Fiilmii kanaaf baasii doolaara miiliyoona 45tu ba'ee jedhama. Torbee gad lakkifametti galii doolaara miiliyoona 10 kan box office argateera. Dheerinni fiilmii kanaa daqiiqaa 109 yoo ta'u daayirektarri fiilmii kanaa David S.F. Wilson ture. Qopheessaan yookiin piroodiisaroonni fiilmii kanaa Neil H. Moritz, Toby Jaffe fi Van Diesel turan. Daawwattootaaf kan lakkifame bitooteessa 13 2020tti yoo ta'u kan raabsee Sony Pictures releasing ture. Control me forever. Sure about that? Revenge is what makes a man like you exceptional. You know nothing about men like me. That is absolutely fantastic. I can see you. Sadarkaa gurgurtaa tikeettii torbee kanaan jechuunis bitooteessa 13 hanga 19 bara 2020tti olaantummaa kan xumure fiilmii The Onward yoo ta'u torbee darbee keessatti fiilmiin kun sadarkaa tokkoffaarra ture. Gosti fiilmii kanaa animation keessatti kan ramadamu yoo ta'u fiilmiin kun galii doolaara miiliyoona 11.7 argachuun olaantummaan xumuruu danda'eera. Baasiin fiilmii kanaas doolaara miiliyoona 100 fi miiliyoona 75 hanga doolaara miiliyoona 200 yoo tilmaamamu. Seenessi fiilmii kanaa ijoolleen obbolowwan lama baabura jala lafaa keessa ta'anii addunyaa yaadaa yookiin manaabaa keessa waan raajii manaabaan barbaadan agarsiisa. Daayirektarri fiilmii kanaa Dan Scalan yoo ta'u piroodiisarri fiilmii kanaa Corey Wright ture. Raabsaan fiilmii kanaa Walt Disney Pictures fi Pixar Animation Studios turan. Egaa daawwattoota Bohartii Qeerroo sagantaa box office kan har'aa kanarratti xumur torbee sadarkaa box office kan biraatiin walitti deebina. Nagaa ta'a. Come, dear brother, our destiny awaits. Okay, I'm coming. I see you've brought sustenance for our adventure. No, it's garbage for the trash can, and you left the lid off! Oh, shoot! Get out of here! Shoot! Get out! Ugh, unicorns. We're going on a grand and glorious quest. It's not a quest, it's just a really fast and strange errand. It's totally a quest. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kun ka daawwachaa jirtan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork sagantaan ammoo sagantaa Bohartii Qeerrooti. Sagantaa box office keenyarraa waan baay'ee akka barattanii fi akka itti gammaddanii fuulli keessanuu ni dubbata. Sagantaa keenya gara xumuraatti finnee jirra. Kan nu hafe yoo jiraate akka feeteedha. Akka feeteen keenya torbee darbee of jaalachuun cubbuudha moo cubbuu miti kan jedhu irratti gama lamaan yaada babbareedaan ka'aa ture. Walamansiisaa immoo waliin amansiisa. Kutaan lammaffaansaa itti fufa. Sagantaa kana beeksisuun an kan si wajjin ture Sabboontuu Ahmadi. Ogeessota istiidiyoo hunda waliin ta'uudhaan torban sagantaa wal fakkaataa fi bareedaa ta'e qabannee haga walitti deebinutti torban fayyaa. Darwin Charles Darwin teoriin isaa
Survival of the fittest state. Isa kana irratti kan kee fakkeenyaaf yaada kana irratti maal? Survival of the fittest gaafa jedhu bar ammuma haalaan biyyootuma addunyaa kanarra biyya keenya keessallee haa taanu waan survival of the fittest iddoo kennineef rakkoo ammataa keessa seenne bar isuma kana. So theory dammallee an fudhachaa jiru bar isaan dhalli namaa of jaalataa fi cubbaawaadha jiru san. Of jaalataa fi cubbaawaadha theory jedhu sun theory yeroo ammaa kana addunyaa wajji deemuu qabnu. Garuu handaarriin faallisiidhaati. Nan faallis Maaliif? sirriitti tolchee Maaliif? kan biraa jiraachisuuf miti kan jiraannu nuti. Kan biraa jiraachisuuf miti? Ani garuu nan deeggara. Maaliif? Namni ofiisaa yoo jiraatedha kan biraa jiraachisan otoo ofii kun jiraachitiin akkamitti hin jiraachisan. Otoo ofii kun jiraatiin ofiin jaallate jalqaba uumama kun uumama. Namni iyyuu ati ofii kee jiraatte ofii kee of taate hambiraan illee jiraata malee akkamitti sakaanii jiraachista otoo ofii kee jiraati. Otoo ofii kee naman ta'in otoo ofii kee dursitee sammuu keetiin karma marayyuu taateen jiraatiin akkamitti sakaanii jiraachuu dandeessa. Waan of jaalattee fi miti nama kan taatu bar waan of jaalattee fi miti kan jiraattu bar kan birallee jaalattee waliin waan jiraattee fi kan nama taatu kan jiraatu waaqayyoonis kan sii kennu ofis jaalattee kan nama biraa san nama biraafis iddoo laattee nama biraa wajjin gaafa jiraatteef malee waan ofumaa of jaalattee ofuma ana malee namni hin jiru waan jettee fi miti kan jiraattu akkasitti hawwan jettu kun akka addunyaa kana hin jiran. Kanaaf addunyaan tun kan hin jirani kaa. Kanaaf golgolofte addunyaan tun nutti. Amma gaafiin qaba beenyaadhaaf. Ati amma warri humna qaban warroota humna hin qabne balleessanii haa jiraatan jetta. Miti. Kunis uumama miti. Warri humna qabu warri humna hin qabu silaa amma namni baay'een amma namni humna hin qabne hedduutu gamoo hedduu ijaarratee qabeenya hedduu godhatee jiraatan. Kuni maaliif? Waan kuni seera gama seeraatti deema. Gara waan uumamaatti deema. Akkasiyyuu miti addunyaan kan isheen jiraatu. Kuni miti. Of jaallachuun garuu kana miti. Of jaallachuun garuu uumama. Namni uumamaan of jaallatee hambiraa waan hin jaallata malee silaa amma namni of jaallate abbaan humna qabu sun of jaallata humna qabaa warra kaan balleessee faayidaa ofii barbaachisan argachuudhaaf humna qaba waan ta'eef jaallachuuf hanoolii dhabu. Daarwiin isa kana jedhe bara isaan humna qaban isaan humna hin qabne balleessanii jiraachuu jechuudha. Gaafas maal keessa jiran of jaalachuu keessa jiranii jechuudha tiyooriin isaa salphamatti. So isa deeggartan addunyaa kana keessa amma namoonni akka ta'etu hin jiran. Sila ko gaafichi daarwiin tiyooriin ko waaniin survival of the fittest garamitti deemanii bitan isumatti sila nuu kaastira baay'ee. Ati lamaan keenyatti ibiddi qabatee naani yookiin ani innoom danda'a taanaani waan ofii koo dura ofirraa buuseeni ofii koo jiraadheeni humna kootiin jechuudha. Ofii koo jiraadheeni isa kaanitti darba yoo inni ofirraa dhaamsinee ta'e ammasitti gochuuf deema malee ani yookiin immoo asiitii jechuun akka tiyoorii ammaatti jechuudha. Lamaan keenya erga takka nuti bishaan daakuu hin dandeenye lamaan keenya yookiin immoo leencuma fudhannanii leenci lamaan keenya kophaa kophaatti anaaf isa nyaachaa utuu jiru anaan ammasitti naa nyaatu dheenanii isa irraatii leenca qabuu deeman jechuudha kun yoo akkas miti kaabuu kan ta'u anis leenca yoo ati nama biraarraa dhorguu dandeessa ta'e maaliitiin leenca sana isarra baastee ergasii mootu isa nama lama taatanii leenca hafisaan ofirraa baasuu dandeessa taate fakkeenyaaf ati qawwee qabaattee qawwee qabatanii maali qawwee qabatanii gaarii ati isa sana kan dura garuu ofirraa ajjeesa kan ajjeesuu hin dandeessu inni si dura jira si dura san ajjeesuu dura ofirraa ajjeesa hin dandeessu ta'e otoo lammaffaa illee ta'e otoo leenca anaaf isa nyaatu an qawween qaba otoo anaaf isa nyaatu tasuma ani qawwee isaa tokko see isarraa ajjeesee duuba ofirraa ajjeesu. So of jaalatta jechuudha. Oo sirrii kana jaallate. Ila laalika. Dursa ofii kennuun akka itti mi'eessifaaf tiyoorii kee faallesitti dursa of qofa kennuun akka itti tiyoorii ammareef jennu kana wal faalleessu. Kandaarizimiin kee wajji deema. Maaliif naan jedhu mee amma duuba kana hin fidiniiti. Duuba kana waattu si waraana. Waan kana yoo gangalatte si keessatti caba si miidha. Angaruu akka jettutti leencoon dursa bakka of jaalachuu qaban af iddoo qabu jechaa waan jirtuuf duuba kan angaruu kan eeboo kana yookaan dira si diree kana kan sirraa buqqisuu danda'u leencoo qabu. Sirriidhaan leencoo qabu. Anis waraana meera taanaan garuu leencoon gaafa sitti dhiise. Laalmee qabadhu qabeenya qabu. Leencoon gaafa sitti dhiise ati mee akkamatti waaqa jedheeti asii ofirraa buqqisuuf yaalta. Gangalattee of keessatti cabsuu dandeetta of keessa licchisuu dandeetta bara kanaaf yeroo baay'ee dursa gaafa nam biraati kennite dursa kan biraati yoo kennite namni birallee dursa siif kenna gaafa dursa sii kennu balarraa isaa ta'u waan tasa asitti uumamurraafis haa ta'u isatu si baraaruu danda'a kan jennuuf isa kanaaf.
Erga kan waraana kanaan amma kiboti me ko sitten debi ayo teori Darwin tademi ati of jalachuun qabu warra kaan dursa kennuu qaba warra kaan jalachuu qaba teetti Eyyo. Onti teori Darwin yoo deemne fakkeenyaaf leenci borofa nyaata isatu iyyuu roobna qaba leenci kan borofa nyaatu waan borofa jibbuuf miti nyaatee jiraachuudhaaf ofiisaatti jecha jechuudha jibbaan miti as keessa jiru garuu isa kana irratti atama maal jetti inni kan sirriin jettee yaadda Lubbuu biraa balleesse bara. Lubbuu biraa balleesse. Kanaafidha lubbuu biraa osoo hin balleessine kan tasa du'an waan adda addaatiin jiraachuu danda'a leenci. Buddeena nyaata leenci. Leenci Marga eegaa waan leenci. adda addaatiin jiraachuu danda'a. Waan adda addaatiin osoo jiraachuu danda'u lubbuu biraa osoo baraarsuu danda'u kanaafidha bara yeroo baay'ee kan jaalala namootaatii fi jaalala bineensaa wal bira yoo qabne waan wal faallesuu danda'udha jireenyuma haa jennuyyuu malee waan wal faallesuu danda'udha wantoonni kun waan garaagarummaa qaban namni maaliin bineensota irraa adda ta'e waan yaaduuf waan bal'isee yaaduuf waan ilma namaa ta'eef kanaafidha kan bineensotaatiin gargar baane malee osoo akka bineensotaa ta'e bar namni waan biraa dhiisee wal nyaataa jechuudha. Wal nyaataa jechuudha. Kanaaf wantoonni ispeesifikaal waan akkana wal bira finnu kun yeroo tokko tokko wal faallesuu danda'a. Wal faallesuu danda'a waan jennuuf isa kanaaf. Gara golftamu. ayyee Suma kana isa kana irratti inni ammaa kun maal si fakkaate? Leenci qilleensaan hin jiraatu. Leenci marga sin dheedu. Leenci yookiin nyaata buddeena nyaatu maaliin jiraata? Fooniin jiraata. Jiraachuuf maal gochuu qaba? Adamsee jiraachuu dura jiraata. Kanaaf filatee moo miti kan inni waan godhu. Waan isaa gadi jiran hunda adamsee ajjeesee nyaata. Kuni jiraachuufi. Kuni maaliif uumama? Uumama waan ta'eef waan of jaallatuuf. Maaliif of jaallachuun qabas? Namatti kottu dhalli namaas uumama. Dura ofiisaa waan jiraate. Ani innoo yoon ofii koof hin jiraadheeni yoon ofii koof jaalladhee haala gaariitiin jiraadha taanaan nama gaariifis jireenya gaarii nan nama biraaf nan jaalladhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf ati amma konkolaataa yoo qabataanaan atis konkolaataa yoo qabaatte akkati qabaattu si gochuu nan danda'a. Ofii konkolaataa ton qabaatiin garuu ati konkolaataa bitadhu yookiin akkati konkolaataa qabaattu gochuu nani waan addunyaa kanarra sin jirra waan fakkaannes. Ammoo natti godhamee sin beeku namni akkasii addunyaa kanarratti uumamee sin hin jiru. Gara fuulduraatti yoo tiyoorii biraanis jiraata ta'e hin beeku yoo uumamni han biraan yoo dhufa ta'e hin beeku yookiin malee amma yoonatti namni of hin jaallanne namni biraas jaallachuu hin danda'u namni of hin jaallanne namni biraafis ta'uu hin danda'u namni of hin jaallanne ofiisaafis ta'uu hin danda'u. amantaa keessatti of jaallachuun madda cubbuu hundaateedha. Hin jedhu. Hin jedhu. Akkas miti kan jedhu. Amantaa baay'ee keessatti waan ofiif jaallattu nama biraafis jaallattu. Malee of jaallachuun cubbuudha jedhu. Of jaallachuu jechuun isa akkasii miti. Of jaallachuu isa inni amantaa keessa jiru wanti hundi akkaataa galma isaatti hiikamuu dura jiraata. Maaliif waan tokko maaliif jedhame jechuun akkaataa galma isaa irratti maaliif jedhame. Amantaa kamiyyuu keessa koo waan ofiif jaallattu nama biraaf jaalladhuudha jedha malee of jaallachuun cubbuu kan inni ta'u over of jaallachuun ni jiraachuu ni mala. Over wanti hundiyyuu nyaanni illee buddeena over nyaatte garaan kee akka hin taanetti yookiin dhukkuba biraallee sirraan geessuu danda'a. Yoo overii ta'e waan hundi wanti marti jechuudha. Of jaallachuun immoo yoo overii ta'e hambira gara biraatti ce'uu danda'a. Kanaaf waan ofii kee jaallattu garuu nama biraaf jaalladhuudha jedha malee inni waan ofii keef jaallattuudha. Maaliif of jaallachuun akka jiru beekamaa jechuudha. Of jaallachuun koo uumama. Uumama haadhaaf mucaa fudhannee kan kana caalaa walitti dhiyaatu jechuudha. Haadhaaf mucaa hin caalu jiru ibiddi haadhaaf mucaa erga takkaa yoo bu'e haadha amma yoona alama kanarratti takkaa mucaa ishee irraa buustee gara isheetti deemte jechuudha. Hin jiru. Jaalala haadhaan barra jechuudhaati. Hin jiru akkas hin jiru. Kottu beenyaatu jaalala haadhaan barra. Kottu haati bar ibiddi wayiin jiru kottaa naaf maa leencorra buusaati ibidda eenyu akka inni dura narraa buusu laala. Armeen koo dhageeffadhu. Armeen koo osoo odoo mukunkulli barbadaan mukunkulli sun osoo isirra bu'ee fi qaanqeen barattu osoo narra buute dursa narraa buute. Jaalala haadhaan barra jechuudha. Jaalala haadha afaan waliin argu. Maaliif salphi seentarri keessa jirta kaati? Salphi seentarri keessa jirta ofiif iddoo kee kenniteeti malee mee ilaallu barka mareef jettu san. Osoo ofii quufeeti kan biraatiif ta'a jirta. Kun cubbuu guddaadha bara waan qabdu san sheer gooteeti waan qabdu san gaafa sheer goote quufa jireenyaa quufa lubbuu keessa jiraatta malee waan qabdu san immoo quuftee bara akkuma duratti kaaftee san diggisii tokko ofii daggafadhe erga ofii of baree erga ofii bayyanadhe erga ofii quufee ollaa koo yaadadha miskiina yaadadha jetta waa namoonni akkanaa immoo kan dursa nama biraatti ilaalan addunyaa kanarra hin jiru
yoo tiyooriin biraa jiraate malee addunyaan kun bar kanaaf golgoloofte. Addunyaan kun yeroo amma karaa natural disaasteriidhaan haa ta'u karaa balaalee namtolcheetiin haa ta'u waan waaqayyo nuti daldale sarara waaqayyo keessaa waan baane waaqayyo bar durumaa maal jedha waaqayyo durumaa bar kan biraa kan amantaadhaan haa ta'u namummaadhaan haa ta'u yoo kanneen biraatiif dursa kennite waaqayyo waan biraatiif dabarsee siif kenna jedha nageenyummaa qaama biraatiif yoo hawwite waaqayyo nageenya sii kenna jedha isa kanaadha bakki itti gadhiinni bara atamma maal jedhu uf jaalachuun yoo sararra dabre parmameetirii maalidhaan matarreeti kana sararra dabre kiiloo meeqarra keenyati sararra dabre kan jennu lamaaniifuu gaafiin qaba isin lamaaniifuu gaafiin qaba leencorraan eegan of jaalachuun cubbuudha nama jaalachuu qabna jetteetti atumtummoo addunyaan kun namoota of jaalatanii kan guutamtee jetteetti so amma ati of hin jaalattu ati nama jaalatta namni garuu waan of jaalatuufi ati of dhiistee kan namoota taatu sana akka carraatti itti fayyadame si miidhuu danda'a. Dhugaa. Ati ofii kan keetti osoo miidhamtu osoo ofii kan keetti hin jiraatin namoota biraa jiraachisuu dandeessa yookaan namoonni iyyuu haala sanaan waliin jiraachuu danda'u yoo baalaansii sana eegin. Sirriitti jiraachisaa jirra malee amantaa keessatti bar isa kana yoo si dhaye dabartee kanan dhayini isa kana jala qabin jedhu. Piraaktikaali jira garuu wanti kun lafa jira. Waa'ee naati nu maaliif hin goone maaliif cubbuu sandalaynaa bar nu maaliif hin goone bar namoota si miidhan. Jireenya dhuunfaa keenya keessatti mana keenya keessatti wantoonni ammati kaasta kun dhugaadha riyaalitii jiranidha. Namoota nu miidhan bara osoo dabarsinee hin miina jenne. Miidhaan ana qofarratti dhaabbachuu danda'u mana nam lama sadii seenaa jechuudha. Mana nam lama sadii seenaa jechuudha. So miidhaalee jiru kana cubbuu jiru kana babal'isurra cubbuun jiru kun narratti haa dhaabbatu jechuutu caala wanti amma jechaa jirruuf isa kanaadha sagantaan akka feetellee waan kanarratti gaafa qophaa'u waan akkanaa bu'uureffatee natti fakkaata. Kanaaf ilaalaa sabirratti gaafii isa gaafadhe kanas si gaafadhe. Innimti kun maal? Namoonni of jaalatu. Waan of jaalataniif namoota kaaniif dursa kennanii ofiif dursa kennu. Addunyaa kanarratti garuu namni kophaa isaatti waan hunda guuttatee jiraatu hin jiru. Walirratti hirkachuun hin qabu. Beekama. Yoo hundi keenya of jaalannee of qofaaf dursa kennee warra kaan daganne nagaa taatee jiraachuu dandeessu kaasa fakkaata. Dhaggeeffadhu yaada gaarii kaastee gama. Namni hundi of jaallata taanaan rakkoon hin jiru jechuudha. Rakkoon hin jiru. Namni anis of hin jaalladha, atis of jaallatta, innis of jaallata taanaan rakkoon hin jiru jechuudha. Namni gaafa inni rakkoo uumamaan ni beekta. Ani ofiif jaalladhe isa kaaniif wal jibbe. Kan rakkoon uumamu. Kanaaf hundi keenya wal jaallanna amma of jaallanna taanaan kan biraallee hin jaallanna jechuudha. Biyyis nagaadha jechuudha. Maaliif ani addunyaa lafa maalii kana keessatti ka'ee ofiif of hin jaalladha. Nama biraaf nan jibba taanaan garuu waan miti. Garuu otoo ofii of hin jaallatiin garuu otoo ofii of hin jaallatiin hambira fakkeenyaaf sila isaaf kaaste gaaffii tokko gaaffii bareedaa ture. Namni ofiisa mana keessaa nagaa hin qabne jaarsa hin ta'u. Namni ofiisa nagaa hin qabne mana keessaa of hin jaallanne hambiraallee qeeraarsuu hin danda'u. Fakkeenyas hin ta'u. Akkuma Oromootti illee abbaa gadaallee ta'uu hin danda'u. Abbaa gadaa ta'uuf ati dura of jaallachuu mana kee keessa nagaa qabaachuuf sirra jiraata. Maaliif jaalalumayyuu kan ati bartu yoo ofii kee of jaallatte mana kee keessa hambiraa jaallattaa, hambiraa ollaa kee jaallattaa, biyya kee jaallattaa maaliif of hin jaalladha waa'ee jaalalaa nan beeka. Kanaan ala mana kee keessatti nagaan qabaatiin hambiraaf nagaan buusa jechuun namni tokko kamsi fudhatu sanii. Waa'ee jaalalaa beekuu fi of jaalachuun garagaraama. Abbootiin gadaa koo jireenya of hin jiraanne jireenya uummata jireenya badhaadhina qaba. Jireenya waan mara milkii ta'e jireenya ofii keessa hin dabre uummata Oromoo keessa dabarsiisaa jira bira. Uummata Oromootiif hawwaniif uummata Oromoo battala sanii hin gaambara. Osoo ammaa akkuma jettee bara anis ofuma jaaladha. Atis ofuma jaaladha. Innis ofuma jaaladha. Rakkoon hin hiikkoon no akkas miti. Rakkoon akkam uumama ree of jaalladhe na dhageeffadhu ka. Hiikkoon jaalalaatu hin beeknu gaafas bara. Gaafas maalummaa jaalalaatu hin beeknu ollummaan hin jiru jireenya hawaasummaa nuti waliin jiraanne hin jiru maaliif uf qofa jenna kaa ufiif bakka kenna kaa baanee galuu qofa ta'a atis baatee galuu qofa ta'a jireenya kee qofa ta'a gaafa jireenya kee qofa ta'a immoo jireenya wanoo eenyutu miidhame eenyutu miidhaa keessa jira eenyutu gargaarsa barbaada wantoota kana fakkaatan hunda gaafa forget goonu salphi seentardi gaafa ta'an immoo achi booda cubbuun kun of jaalachuun nama biraa jibboo jechuudha. Uf jaalachuun bar madda cubbummaa jechuudha asiin madda jechuudha sirriitti jechuudha madda cubbummaati namni ufumaaf dursa kenna taanaan ufuma jaalata taanaan cubbummaa
keessa jira cubbaadha namni sun kan biraa cufa hin qabu kan biraa jibbuu keessa jira kan biraa jibbuu keessa jira. Ati akkasii jechuun of jaalachuuni nama biraa jibbuu miti. Jibbuu miti jettee amanta. Of jaalachuun ati nama biraa jibbuu miti. Of jaalatta taanaan akkamiin nama biraa jaalattare? Sirriitti hin jaalladha maaliif of jaallachuu nan beeka taanaan ani ofii koof nan ta'a taanaan ofii koof jaalladhennaan ollaan kollee akkuma koo waa argachuu qaba waa ta'uu qaba jedheen waan ofiif jaalladhu tokko malee waan jaalladhu taanaan akkamittiin isa kaan hin danda'amu warra siin jiru. Waan nan jaalladhu isan irra bu'e san irra dhaamsuu kadhiistee ofirraa dhaamsee malee hin dhaamsu sirra. Erga takkanuu qabatennaan kun uumama kooti. Kanaadha. Erga takkanuu rabu ennaan dura ofirraa buusanii gara keetti deebi'e yoo ofirraa buusuu hin dandeenye ta'e malee uumama na dirqisiisa mana qofa miti of jaallachuun uumama baay'ee. Utoo dhufu uumamaan ani of hin jaallatiin otoo ofirraa buusin haa gubatu jedhee achirraa buusee ati maal taate ennaan asirraa buusa. Isin lamaan keessaa eenyutu faallaa uumamaa jira? Isa akkamitti? Of jaallachuun jechuudha inni uumama waan ta'eef isatu faallaa uumamaa dura ofatu hin jaallatiin kan biraa jaalladhu faallaa uumamaatti kun. Leencisi koo abbaan feyyuu fakkeenyaaf waraabessa yoo fudhatte baay'ee uumama keessatti jechuudha. Ajjeeste yookiin raqa yoo argatte waraabessi iyyitee waa miti biraa. Ifi ishee argatteetti baay'ee hambiraanis akkuma koo argatanidha maamti. Uumama. So akkati jettetti bariyyuun qabduudha. Akkati jettetti gadi ciistee ofii haala uumamaatti maaliif raqa sangeessiteeti kan bira waamuu qabdi jechaa jirta. Isaan garuu jechuudha akka keessanitti immoo akka keessanitti silaa waraabessi waan gochuu qabdi. Utuma ofii ishee nyaatiin jechuudha. Utuma ofii ishee nyaatiin hambiraaf dabarsite. Waraabeyyiin ammallee akkasitti iyyuu waliin nyaatu. Waliin nyaatu maarree of jaallataa hime waliin nyaatu. Ati magaalatti dhalatte na waan ofiisaa jaallatu biraaf jaallatini. Ati jireenya baadiyyaa keessa dhalatte faalleseera. Inni uumama faalleseera. Faalleseera sirriitti. Akkamitti. Fakkeenyuma inni kaafate kana naaf fudhannu. Nama baadiyyaadha baay'ee baadiyyatti dhalatte baadiyyatti guddate bareechee beeka baadiyyaa. Gaafa jiini jiru bineeyyii gaafa isaan wal waamanis dhugaan sitti hima argeera. Binee waraabessate makaastee bar nyaatatii miti kan iyyuu gaafa raqa argatte gaafa waan du'an argatte forjuis akkuma bakka san geette wuuyi tayyiti. Kana jechuun maal jechuudha? Koottaa waliin nyaannaa sooranni asitti argame waliin jiraannaa jechuudha. Waan ofiif jaallatu isaaniif jaallate miti re? No akka tiyanaa jirtutti bara akkami? Dursa irra fiigatuma dhaqxeeti. Fiigatuma dhaqxeeti ofii ishiitii irratti kuftee erga garaa guuttatte booda jedhuuf deemti. Isaa miti jireenya baadiyyaas beekuun achitti rakkoon isaanii beeku jechuudha ammati. Hayyee ammallee adeemsa uumamaatiin siifan kaasa ammallee gaafii garaagee irraan eegala. Uumamaan namni salfishiidha. Kan amma saayinsiidhaanis wantiidhaanis namni uumamaanii of jaalataa jedhanidha. Of jaalatallee cubbawaadhas. Erga akkas ta'e maal rakkoo gabaree akkas ta'e silaafuu akkatti uumameetu akkas maaliif mormina isa kan? Akkam ta'e beekama namni akkuma inni jedhe bar gaafa dhalatu jaalalaan dhalata. Adaduma dhalatuun garuu of jaalachuu kana keessa baheeti maal ta'a salfishii ta'a. Gaafa salfishii ta'u deemee of jaalachuu qofa keessa dabreetu cubbuu bira ga'a. Sadarkaa cubbuu bira gaafa ga'e wal jaalalli dhiba. Wal jibbutu baay'ata. Ollaan bar abbootii keenya duraan haalaalu gaafa ati gubatte bar lal amma simaaf manguddoo wayii ala kanatti osoo agarre gaafa ati gufatte yookiin gaafa namni sadaffaan tokko gubate manguddoon sun maal jedha anaan an cabe jedha. Anaarra garuu namni irraa kun garuu harka kiisii kaawwatu. Dhibeen duraan jira moo amma jira? Amma babal'ate bar dhibeen kunuu dallansuu waaqayyooti. Dallansuu waaqati kun waaqatu nutti dallan. Kanaaf nutti babbaayate. So namni uumamaan yookaan immoo wanti amma reefu jenne sun salfisheen ibil wanti jennu sun adaduma barataa dhufuun adaduma sadarkaan guddina keenyaa dabaluun jaalala san sadarkaa kan keessa baaneeti gara cubbaa kana waan geessineef dursi garuu gaafa nama biraatii kennine bar jennee irraa. Ibidda sitti qabatee fi ibidda isatti qabate san isarraa dhaamsuudhaaf gaafa ani yaale waaqayyoon irraa illee dhaamsa. Abadan kun dhugaa. Ayyee kanammoo an biraana gaafadha. Isuma kanan si gaafadha. Uumamaan wanti guutuu ta'e hin jiru. Namni mataa isaa waan itti irraa qabu namni waan irraa barbaadu qaba. Anis waan sitti hirkadhuuf qaba atis waan itti hirkatu waan ani beekne waan itti beektu qaba waan ani qabu waan itti qabni jira. So anaafati yoo waliin jiraannu uumamni akka anaafati walitti hirkannee jiraannu itti nu uume. So akka amma of jaaladha taananii akkaataa uuman itti akka walitti hirkannutti nu uume kana jallifneeti ofii keenya keessaa baanee of jaalannee wanti kana dhiisuu deemu. Kuni uumaa jallisuu miti. Uumaa jallisuu miti.
uumaa jallisuu miti. Namni sirriidha. Wanti hundiyyuu walirratti hirkatee jiraata. Addunyaa kanarratti. Ani waan hin qabne tokko ati qabda. Waan ati qabdu ani hin qabu ta'a. Kuni walitti hirkatee jiraata uumama kun. Waan isa. Garuu uumama jallisuu miti. Maaliif uumamatu walitti sii diree kaa durumayyuu uumamatu walitti sii hidhe. Isanni of jaallachuun waan miti dursa nama biraaf jaallachuu jedhee tasuma inni illee jechuudha uumama keessaa ba'e mana ofiisaa qabu nama karaa raciisu mana isaatti galchee ofiisaa ala hin jiraatu. Tasuma of jaallachuun uumama of jaallachuun uumama waan ta'eef immoo gochuu waan ati hin dandeenye baay'eetu jira. Waan ofii keef jaallattu kootii kana ofii jaallatta taanaan namni biraan illee akka argatu goota malee ati tasuma kootii kana ofii koof ani of caalaan jaalladha nama karaarra jiru kana nama qullaa jiru kanatti kootii ofirraa baastee kennite ofii qullaan deemtu. Ilmi namaa cubbaadha kan inni isa kanaaf. Kanaaf miti. Ilmi namaa cubbaadha gaaf jennu isa kana miti. Osoo kana uffachuu danda'u kana kennuu dhiisee man. Osoo kanaan jiraachuu danda'u. Maaliif akkas godhu? Laallaan ati amma osoo tiishartii teetanaan jiraachuu dandeessu tiishartii teetanaan akka asteechee haasoftuu kanatti osoo haasa'uu dandeessu kootii kana gaafa maaliif godhe akkas inni qullaa deemu jiru maaliif akkas uumamaan cubbaa waan taateef. Miti. Uumamaan waan jaalladhuuf. Uf jaalata. So isa kana dhaka. Uumama kaa. Uf jaalachuun cubbuu malee fidaa jechaa jirra bara. Uf jaallachuun cubbuus miti uumama. Uf jaallachuun barbaachisaadha jedhama. Ayyee qophiin kun qophii akka fedhetti haasaa namuu yaada akka fedhetti ibsata. Yaadni ibsatamu mootuyyuu kan hunduu sababa qabu. Sababni gama kana jirus dogoggoras miti. Namuu yaada isaa akka itti fakkaatetti ibsate akka fedhe keessatti walii galuun dirqamaa miti. Qophiin keenya akka fedhe har'aa kana fakkaataa qophii biraatiin hanga walitti deebi'utti nagaa. Yaada akka fedhe jaallanne irraa leecoo.